Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App gaaffii namoonni baay'een keessaan na gaafataa jiran Chrome irraa yeroo viidiyoo maxxansuuf jennu gara YouTube Studio bilbila irraa nu geessa yookaan gara biraa nu geessa gaaffii jedhu namoonni baay'een irra deddeebi'anii keessaan na gaafataa jiru. Haala salphaa ta'een haala kamiin sirreessuu dandeenya akkasuma Chrome'n akka inni gara biraa nu geessine Yoka Google Chrome irra YouTube Studio irra seenuudhaaf isa ta'u viidiyoo maxxansuudha yeroo jarri jedhan gara YouTube bilbila fidaa yookaan gara YouTube Studio bilbila irra jiru irra fidaa jechuudha maaliif bilbila irra moo maxxansuu hin dandeenyu waan ta'eef YouTube Studio bilbila irra dirqama kan nuti maxxansuu qabnu desktop site goonee viidiyoo haala sirrii ta'een maxxansuudhaaf achirra kuno viidiyoon kun akkaataa viidiyoo itti maxxansan ka jedhu kan ni jira kana daawwachuudhaan yookaan immoo salphaatti searchii keessanirra akkaataa viidiyoo YouTube irratti itti maxxansan ka jedhu searchii gochuudhumaan jalqaba irratti yookaan lammaffaa irratti isiniif bahaa jechuudha inni sirrii ta'e san daawwachuudhaan ka isin maxxansuu qabdan haa ta'u malee kanuma daawwattanii namoota didee gara bilbilaa irra isin fiduuf furmaanni isaa baay'ee salphaadha. Chrome irraa viidiyoo maxxansuuf haala kamiin akka seenuu qabdan qofan isinitti agarsiisa gabaabsee. Inni jalqaba egaan Chrome irra seentu. Chrome irra seentanii dogoggora namni baay'een hojjetaa jirtan yoo YouTube'n keessan jiraate isuma tuytu yookaan immoo gubbaa irratti youtube.com jechuudhaan irra seentu jechuudha. Dogoggora namni baay'een YouTube irra Google Chrome irra viidiyoo maxxansuudhaaf dalagaa jiru sirreessuudhaaf jechuudha. Erga asirra seentanii booda steppiin inni jalqaba tuqaa sadan gubbaa tuqanii desktop site gochuudha profiilii YouTube keessanii ajjiraachuu qaba sanaan booda tuqaa sadan gubbaa jiru kana tuqxanii desktop site gootu jechuudha Chrome irraa viidiyoo maxxansuuf desktop site akka kompiitaraatti akka inni bal'isee isiniif banuu jechuudha desktop site yeroo godhamu qubeen ni xixiqqaata waan ta'eef sirriitti akka inni ifee isinitti mul'atuuf bilbila kiyya dalga jalliseen dalga ciibseen isinitti agarsiisa kanuma jechuudha dalga ciibseen isinitti agarsiisa akka inni sirriitti isinitti mul'atu jechuudha erga haala kanaan nu bane booda tokkoffaa asitti viidiyoo maxxansuudha uploadii kanarra tuquu hin qabdanii jechuudha yoo upload viidiyoo kana irra tuqxan gara YouTube Studio bilbila irraa qabdan isin geessa waan ta'eef upload a video ka jedhu kana desktop site gootanii kaatanii irra tuquu hin qabdanii jechuudha jalqabuma irratti waan isin uploadii tuqxaniif gara YouTube Studio bilbila isin geessaa jechuudha maal gootu erga desktop site gootanii booda profiilii irra tuquudhaan profiilii keessanirra tuquudhaan yeroo tokko gara YouTube Studio Google Chrome deemtu YouTube Studio ka jedhu irra yoo tuqxan ammas gara bilbila isin geessa kanaafuu maal gootu YouTube Studio isii jettu kana sirriitti irra qabdanii dhaabachuu qabdu jechuudha sirriitti irra qabdanii dhaabattu haga inni filannoo isinii kennutti sirriitti irra gadi qabdu filannoo isinii kenna ka jalqabaa filattu open in new tab in group ka jedhu kana ka jalqabaa filattu jechuudha gara YouTube Studio Google Chrome deemuu qabdu waan ta'eef yeroo isin ka jalqabaa filattanii kaatan jala kanatti mallattoo YouTube didiimaa lama isiniif fida kadima hin qabnerra tuqxu kadhumarra jiru meeqayyuu haa ta'u isa fuula dura jirurra tuqattu jechuudha yeroo tokko tokko haala kanaan filannoo isin gaafata aappii YouTube Studio isinii fide get the app isa jedhu tuquu dhiiftanii kadaalachooftee jala jirtu continue to studio isii jettu kadaalachooftee jirtu tuquudhaan irra dabarfattu yeroo mara isin hin gaafatu sanaan booda amma gara YouTube Studio Google Chrome seennee jirra jechuudha gara Chrome irra seennee jirra waan ta'eef amma eessayyuu nu geessuu hin danda'u create ka jedhu gubbaarra nu jira amma YouTube Studio irra Chrome irra erga seennee haala kanaan nu fidee booda create ka jedhu kanarra yeroo tokko tuqanna yeroo nuti irra tuqne uploadii nu baasaa jechuudha create isii jettu kana yeroo tokko tuqna sanaan booda upload a video ka jedhu kun jira isarra yeroo tokko tuquudhaan gara YouTube Studio bilbilaa nu geessu asumarratti select file nu jedha jechuudha kanaan booda select file tuquudhaan salphaatti viidiyoo keessan Chrome irraa haala salphaa ta'een maxxanfachuu dandeessu kanaafuu jalqaba YouTube Studio Google Chrome irra seenuu qabduun isiniin jedha barnoonni keenyas kana fakkaata haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura